akkam jirtu jecha maatiiwwan hambaa miidiyaa kan taatanii hunda keessanii fi akkuma beekamu ayyaana faasikaa ilaalchisuudhaan maatiiwwan hambaa miidiyaa fi kennaa tokko laachuuf kan nuun qophaa'aa jiru jechuudha. Kennaan kunis akkuma ilaalaa jirtanii haala kanaan kan inni laatamuu danda'u jechuudha. Akkuma ilaalaa jirtanii caroolii asirra jiranii namni tokko naannessuudhaan isa irra bu'ee kan inni fudhatu tokkoffaa irratti kan argamu moobaayilii kaardii abbaa 50 lammaffaa irratti kan argamu zayitiiga sadaffaa irratti hanqaaqutu argama afuraffaa irratti kaardii abbaa 500 qarshii 500 shanaffaa irratti kan argamu kaardii moobaayilii 100 ja'affaa irratti kan argamu shunkurtiiga torbaffaa irratti kan argamu lukkuuga saddeettaffaa irratti kan argamu sukkaaraga sagalaffaan duwwaaga maaliifi abbaan carraa qabee irra darba jechuuga kudhanaffaani bunaga kudha tokkoffaani moobaayilii kaardii abbaa 25ga kuqa lammaffaan immoo daakuu daabboga jechuudha. So akkamittiin akkasaan carraa kana fudhatanii walumaan egaa kan ilaallu nu faanata hayyee abbaa carraa warra jalqabaatti kan nu darbinu isti carraa keessa yaalladda. Abbaan carraa lakkoofsa 6 shunkurtiiga shunkurtii shunkurtii sheetu qaabbachaa ture bagaasaa argatte kanaaf maatis itti dhagahame baay'ee gammadeera baay'ee ulfaadha tolee maatiiwwan yookaan warra kaaniifis baay'ee hin gammadee harka qalleeyyiidhaaf kana gochuun keessan immoo baay'ee waan xuruudha hordoftoota amantaa kiristaanaa gaafi immoo baga geessanii guddaa galatoomii baga geessanii jetteetti amma immoo nama lammaffaa irratti darbina jechuudha. nama lamaffaatti darbina tole yali qoy umnaan gogi umnaan maalana kufiftu እሺ abbaan carraa marsaa lammaffaa immoo daakuu daabboga daakuu daabbo ayyee miira akkamitti dhagahame baay'ee gammadeera fayyaa ta'a ayyaana waggaa gaarii nagaa sinaga'u fayyaa ta'a ulfaadha waggaa waggaadhaan sinaga'u amiin ayyee baga geessanii kan jagamaa jirtanii harmeen keenya maal bagaafamu walumaan ilaallaa tolee carraa keessa yaaluu hin dandeessu naanneessaa humnumaan rukutaa tolee harmeen keenya moobaayilii kaardii abbaa 100 bagaafamaniiru moobaayilii kaardii abbaa 100 tolee marsaa afuraffaa keenya maal bagaafamu harmeen keenya mucaa isaanii baatanii kan isaan jiranii tolee carraa keessa yaaluu hin dandeessu naannees isuma kana naanneesta humnumaan tolee zayitii bagaafamaniiru zayitii bagaafamaniiru jechuudha zayitii qoy tolee amma immoo bagaafamoo carraa shanaffaa irratti kan nu deemnu yookaan marsaa shanaffaatti kan nu deemnu tolee carraa kee yaaluu hin dandeessa naannees hundumaa rukututi isa carraa kee ta'e tolee qarshii 500 bagaafamteetti qarshii 500 bagaafamteetti qarshii 500 tolee maaltu sitti dhagahame anaan baay'ee dazzaa'eera galatoomaan jedhamu waaqayyo sinaa eebbisu hordoftoota amantaa kiristaanaa gaanii ergaa akkamii dabarsitaafi waaqayyo isaanaan eebbisuun jedha waggaan isaan ayyee qaanofteetu gammachuutu ishee qaaneesse baga geessan isiniin jetteetti
amma immoo bagaafamoo yookaan immoo obboleettii keenya marsaa ja'affaatti akka kan nuun darbinu jechuudha carraa kee yaaluu hin dandeessa. Eshi moobaayilii kaardii abbaa 50 bagaafamteetti. Abbaa carraa kaardii 50 carraa maga. Tole ma. Ilaalchisuudhaan maatiiwwan hambaa miidiyaa fi akkasumas miskiinotaa fi waan tokko laachaa kan nuun jiru harmeen keenya ammas carraa isaanii yaallatanii waan argatanii kanan fudhatu jechuudha. Tole harmee ishee kana rukuchuudhaan wanta carraa keessan ta'e harka keessan eeggachaatti jaga qassagaati jaga humnaan. Tole harmeen keenya sukkaarii geeraani jechuudha. Harmee keenyaan sukkaarii geeraani. Ayyaanni kun kan jaalalaa kan baqaaqinaa akkasumas wanta hundumaa kan itti argatan isiniif haa ta'u. Tole harmeen keenya ammas waan isaan ga'u fudhatanii mana isaaniitti galu. Tole harmee akkas rukuchuudhaan wanta isin ga'ee kotta itti siqaati jaga rukutaa hin sodaatina. Tole harmee lukkuu. Ndaakko argatanii harmeen keenya guddaa nama gammachiisa በገመደኒ ቶሌ ማቱ ስንተጋጋሜ በጣም ደስ ይለኛል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ አመሰግናለሁ። አሚን አሚን በገጌሰኒ ጉዳ ገመዴራ በገገመደኒ ከከንሳን ጀቻ ጀረኒ አርሜን ኬኛ እስቲ ማላርገቱ ቦሎማን ይላላ ቀሰጋ ተርከከሰኒ ጋት ይማቆ ቶሌ ኢጀሼ ጎፍተኒቱ ቶሌ አርሜን ኬኛ ዱዋገቲ ቴፊ ከንደገና ከከንሳ ያለኒ ያላ አንቃቁ አርገተኒሮ harmeen keenya አንቃቁ አርገተኒሮ harmeen keenya harmeen keenya እስቲ ማል በጋፈሙ ወሉማን ይላላ ቶሌ ሩኩታ ቶሌ ቀርሺ ይበሸን harmeen keenya qarshii 500 argataniiru achuugaa kennaan hambaa miidiyaaf akkasumas swee ispoortii waliin ta'uudhaani baqaafamaa jiranii itti fufeera. Tole harmeen keenya ammas carraa isaanii yaalu humnaa rukutaa. Tole harmeen keenya buna argataniiru jechuudha. Buna ayyaanaa fudhatanii gara mana isaaniitti galuuf egaa maaltu isinitti dhagahame? Gammachuu guddaan natti dhagahama. Bagattiin isin ga'ee fayyaa ta'a. Amiin baga keessanii kan isaan jedhani ammallee itti fufeera. Harmeen keenya maal argatu istii walumaan ilaalla rukutaa. Qoy inni abbatee rakkoon qabu. Tole qarshii 500 poleettiin keenya maal argatti walumaan ilaallaa tole istii jagi dar'iit. Tole anqaaqu obboleettiin keenya anqaaqu argatteetti. Harmeen keenya maal argatu inni ilaalla walumaan jaga akkasumaan موبايل كاردي أباشن تماغا كان إنسان أرجعتني جراني موبايل كاردي أباشن تما تولي أبي أوبليتين كي يمال أرجعتي ولومان لا كوبا كي قدوتي دوا يالي توكو يالي chance توكو قبدا دوا تانا نمباتا كيسا تولي كاردي أبا ديدمي شاني تولي اتفاهمي Aye mazar. Ay tokko dabala. Tole shukara argatanii harmeen keenya shukara argatanii. Harmeen keenya asti maal akka bagaafaman immoo walumaan ilaalla. Tole harmee ishee kan akkasitti rukuttanii isa carraa keessan ta'ee fudhattanii deemtu jaga rukutaa ishee kana rukuta xurutti rukutaa eeyyee
Tole kaardii moobaayilii abbaa 25 gaa armee waan tokko gochuu hin dandeenyu carraagaa. Obboleettiin keenya maal baqaafamti walumaan egaa kan nuun ilaallu tolesti rukuti. Tole daakuu daabboo baqaafamteetti obboleettiin keenya. Tole maaltu sitti dhagahame? Gammachuu guddaatu ta'e gaa'ee waaqayyo ulfina isiniif haa kennu sinaa eebbisu ayyaana waggaa waggaatti hin ga'a. Hambaan hin ilaalla jaga rukuta. Shunkurtii irra ba'aniiru. Jag asti arme. Zayitii irra ba'aniiru armeen keenya. Meeqa seera? Zayitii irra ba'aniiru. Zayitii. Bakka buugaanii mucaan kun isti armee isaaf carraasaa yaala. Isti jag. Kaardii moobaayilii abbaa 50 argataniiru. Tole asiin ba'a. Tole ammallee itti fufeera obboleettiin keenya isti maalirra baatiin ilaalla rukuti. Tole daakuu daabboo. Tole armeen keenya isti maalirra ba'u inni ilaalla walumaan. Rukuta. Tole armeen keenya zayitii irra ba'aniiru jechuudha. Zayitii baqaafamaniiru armeen keenya. Tole maaltu isinitti dhagahame? Waaqayyo sina eebbisu waggaa kanaan si haa gahu. Tole isti obboleettiin keenya maal argatti? Kalee ishee goofte obboleettiin keenya. Buna. Tole itti fufeera ammas obboleettiin keenya maal argatti walumaan ilaalla. Buna. Ammallee armeen keenya tole maal argatu isti walumaan ilaalla ilaalaati. Unumaan eeyyee. Daakuu daabboo argataniiru armeen keenya daakuu daabboo. Maaltu isinitti dhagahame? Gammachuu ayyaana waggaatti kan argachuu koof. Isin immoo guddaa galatoomaa. Guddaa galatoomaa. Tole isaanis maal argatu walumaan ilaalla. Rukuti isheen immoo obboleettiin kee maal argatti? Abbaa ishee bakka buugaan egaa kan isheen dhufte. Tole lukkuu. Abbaa isheef lukkuu fuutee gara manaatti deemteetti. Kottu koy maal sitti dhagahame? Gammachuu guddaa. Tole ayyaana waggaa kana ilaalchisee hordoftoota amantaa kiristaanaa kaanii maalitta? Baga geessan immoo maalitta? Baga geessan. Alla rukuti. Lukkuu. Lukkuu argateera obboleessi keenya. Tole akkuma ilaalaa turtanii egaa ayyaana waggaa Faasikaa ilaallatu gaanii kennaani maatiiwwan hambaa miidiyaa akkasumas harka qalleessotaaf laatame nagaa kan xumuramuu danda'eera. Hundumtuu gammadee gara mana isaatti deebi'eera. Namoota kana yaaddanii waan kana gootaniifis hambaa miidiyaa abbaa qabeenyaa hambaa miidiyaa fi baay'ee guddaa galatoomaa jechuu barbaanna. Kana caalaattis abdannaa miidiyaan keenyallee akka inni guddatu kan nu barbaannu. Sababa kanaaf guddaa galatoomaa ayyaana waggaa ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jechuun barbaada. Suwee ispoortii zoonaa magaalaa Naqqamteerraati.